Guyyaan kuni wal makaadha. Keessattuu har'i guyyaa gammachuuti jedheen fudhadha. Har'a wajjiniin gammadu waggaa kurnaffaa ilmoo asitti dhalatee kabajachuun isa kana inni guddaan irraa dijiitii lamatti geeddaramee ilmi keessan yookiin ilmoon keessan kana asitti dhalatee kana wajjiniin celebrate goona. Yeroo kana celebrate goonu immoo OMN amma sadarkaa maalirra jira gara fuulduraatti immoo garamitti adeemaa kan jedhu sammuu keessan keessa jiraachuun mala. Kana kanas dhugneetuma gabaabsinee bira darbinaa ergammoo inni guddaan irra dhufnee fi maal akka ta'e waan beeknuuf qoreen as jiru kanaaf ija keenya keessa kana ilaalu jalqaba irratti koree asitti walitti nu qaban kana ayyaana kana walitti dhufnee akka kabajnu kan nu godhan keessumaa dubartoota warra dhiiras keessa jiru dubartoota Minisootaa please naa galateeffadhaa. Ayo akkan argee Torontootti waa xiqqoon argee gahee dubartootati amma yeroon itti dubartoonni hirmaannaa isaaniitii fi dhiira 10 dubbifnee 11ffaa irratti dubartiitti affeerruu waan keessa darbine waan yeroo isaarraan darbe natti fakkaata. Liidarshiippii immoo dubartootatti kennamuu irra jira. Warri dhiiraa dhiibne xinnoo dadhabne miila dhaabbachuu waan kaleessa haasofne haasa'uu walgahii isaanii yoo dhattan sa'aatii ammanatti finna jedhu ajendaan isaanii kiliiridha isa kaleessaa irra deebi'anii kanaaf dhugaadhumatti hedduu galatoomaa jechuun hin barbaada. Kana alatti immoo kan Minisootaa kana adda godhu kana dura gaafa waggaa tokkoffaa kabajamu san ture. Local chapter iddoo adda addaatiin dhufan ture haalli amma jiru haalli gaafa sanaa tokko illee ta'uu baate har'a Minisootatti iddoo OMN itti kabajamutti waggaa kurnaffaa irratti argama jedhanii isteetii adda addaarraa warra dhufanii as keessa jiru tokko Kaalifoorniyaarraa Noorti Kaalifoorniyaarraa obboleessi kiyya Dr. Fayyeeraa Najitti argama. Akkasumatti cimina dubartootaa warra nutti agarsiisan keessaa tokko Ohaayoodha. Achitti arge dura dhufeen immoo inni dhumaa Minisootaatti arge. Warri Ohaayoo har'as engadduma kana nu gargaaranii OMN gaafa inni kabajatamu jedhanii dhufanii namoota harka ol qabame. Denver gaafa warri kun maanguddoonni kun gadi ba'anii waggaa 10 warri nu tajaajilanii gaafa isaan gadi ba'anii OMN ji'a 3 booda hin cufamaa gaafa jedhanii hojjettoonni keenya gaafa walitti qabee isaanitti hin boche ijoolleen mindaa dhabanii fi miti. Mana itti kenninu kana beektaa namni tokkoyyuu asii itti kenna. Waan isaan jedhanii biyyaa ba'an sana otoo OPDO'n kaan hiitee kaan VAT agarsiiftee kaan kondominiyeemii lafatti agarsiiftee jettuu ijoolleen qaxalluun kun diddee alatti baatee mirga Oromootiif falma jettee diddee baate. Ijoolleen suni istuudiyoo sinitti cufnaa gaafa jedhan maal jedhan hin bo'an. Gaafa sana yeroo jalqabaatii fi boordiin annaawunsii godhee kan itti gadi baanee gaafannee Denveritti lubbuun turee har'a akka waggaa kurnaffaa kana kabajannu godhanii warra Denver as keessa jiru sagalee. Kanaafis isaan bakka bu'ee dhufee hedduu galatoomne. Siyaatiin siraa inni obboleessi kiyyaa warra hojii raawwachiiftuu keessaa Abdulaziz Daatoo akkasumas gurbaan kaameeraan dhaabbatee jiru kuni faayinaansii keessanii baankii keessan kan ol qabu gadi qabu isa tokko warra keessaa tokko isaan kun faana jiru warri siyaatilii dhufanii haadha warraa isaa wajjin dhufe Abdulaziz Daatoo obbo Isanis
beektu otoo boordii ta'uu baatanii si nafan turan nan beekan. Kanaaf warra siyaatiin nu waa galateeffadha. Warra as keessatti maqaa keessan hin dhoofne yoo jiraate hundi isaaniitu fedhii qabu turanii keessattuu Michigan dubartoonni isaanii iddoo tokkotti organize godhaniiti maallaquma bilchaate kana nu erguu dhufuu hin dandeenye dhufuudhaaf yaalii gochaa turanii hin dandeenye. Warra asitti maqaa keessan hin waamne yoo jiraate California jedheera Dr. Fayyira. Kanaaf by the way Californiyaan dhufee asitti argamu dhufuu otoo hin taane asiinis fudhadhee gala jechaa jira. Torban har'aa kana Californiyaa jirra. Waggaa kana ji'a darbe kana keessa kan isaan qopheessan. I think January February qopheessan. Ofii isaaniitiifuma koree dhaabbatanii maallaqa gaafa tokko kootuti zuumidhaan haasa'e jedhan malee maallaqa walitti qabanii nutti ergan. Barana sun hin ta'u jedhan waggaa kurnaffaa OMN warri OMN jidduutti argamtanii kabajuu qabdaa jedhanii amma na fudhatee gala Kaalifoorniyaatti isinirraa galaa jechuudha. Warra Kaalifoorniyaa gaazexooma. Ittaansee warra Poortilaanditu qabatee jira. DC'n Aayowaan qulqullumtuu hin jiru. Egaa iddoo jirtanitti hundi keessa galatoomaan jedhaa walumaa galatti guyyaa kanatti kan hin jedhu warri jalqaba miidiyaan Oromoodhaaf akka barbaachisu baranii waan kana hundeessanii iddoo jiran hundumattuu galatoomaan isin jechuu barbaada. Ani nama miidiyaa keessa ture gaafa ani abaawwan biyya jiru sanan miidiyaa Itoophiyaa qophii afaan Oromoo kan televezyiinii gaafa jalqaba hundeeffame kan mootummaa federaalaa. Amma dugda duuba jira sakandi chaanal jedhanii Dr. Diimaa Nagoo keenya ture ministeera keenya ture bara sananii seenee miidiyaa Itoophiyaa keessa arge maal akka isaan godhan afaan Amaaratiin sitti kennaniit afaan Amaaratiin yaaddeet afaan Oromootiin dubbatta sana biraan yeroo sana amma baala gizee nun jedhumati Tigreen dhugaarumatti baala gizeedha TPLF isaan gara tokkoon nu wacuucu dhiphoota nun jedhanii warra biirokiraasii qabatanii warri nafxanyaa gaafa sanasii Oromoo hin jaalatan ana stuudiyoo keessaa na baasanii yeroo afaan Oromootiin dubbasu bara qabu turan. Kan arginee takka saanduuchii achi keessatti cuunfamne Oromoon opiiniyoodhaaf hojjetuun hin jedha. Jarri immoo addi isaanii akkanatti yoo ilaalanii abaaboo fakkaataan hin jedhu. Warra Habashaa immoo silaa waan hin jedhan hin beektu. Sana keessa darbeenni waa'ee miidiyaa nan beekaa. Ani kan akka gaazexeessaa Oromootti kan inni akka Oromootti haasa'ee akka Oromootti yaadee dubbadhe gaafa sagalee bilisummaa Oromootti makame Asmaraatti. Gaafa sana akka Oromootti. Kanaaf maal miidiyaan akka ta'e nan beekaa. Gaafa ijoolleen kun walitti dhuftee ijoolleen yaangii kun Jawaar fa'aa abdii fiixee waamen ture maaliif akkanarraa hafe hin beeku. Usmaan Hukumee fa'aa hunduma isaaniitu Alamaayyoo. So ijoolleen babbareedduu kun Tigisti Gammee fa'aa gaafa isaan kanaaf olii gadi oofanii kan hin dhaabbadhee yaadan isaan deeggaraa turee fi sababa isaa kana waan hin beekuu fi warri gurguddaa warri dura turre waa hedduu hojjetanii dhufanii garuu ijoolleen kun hawwii Oromoo guutanii warri naannoo Somaalitti kan baqate Abubakar Muusaa daqiiqaa kudhaniif afaan maalii jedhee dabarsaa ture. Akka ajjeefamu immoo otoo beekuu hojjetaa ture. Har'a jarri kun kan argannoo kennanii ijoolleen keenya iddoo adda addaa jirtu otoo diinni itti dhaadatu kanuma seenaa Abubakar Muusaa sanaa hojjetaa jiru. Kanaaf warri hundeessan kun haa galatoomanii keessattuu immoo diyaaspooraan keenya biyya alaa jirtan miidiyaa kana waan gannuu dhaabdanii fi hedduu galatoomaa qeerroon Oromoo biyya keessatti miidiyaa kana ani miidiyaa qabsoo miidiyaa qeerrooti jedhee amanaa. Kanaaf qeerroon keenya kan yeroo amma nuti akkanatti teenyu kana keessattuu bara wayyaanee sana diishii buqqisu yeroo buqqisan irraa buqqisan diishii deebisan sababa sanaatiin warri ajjeefaman jiru warri hidhaman jiru warri qaama miidhaman jiru har'a fuuldura keessanitti galatoomaan isin jechuun barbaada jira kana. Gaazexeessonni keenya har'allee saakrifaayii godhan mindaa xinnoo tokko kaffalamaaf akka nan sinas warra jettan overtime hin kaffalamuuf sa'aatii 24 hojjetu. Minimum wageedha kan isaan hojjetaniin garuu of kennanii
otoo diinni gama tokkoon isin ajjeefna gama tokkoon koottaa galaa aangoo isin kennina jedhanu lakki waa'ee Oromoo manaa nu baase waa'ee Oromoo gaafa hiikkate gaafa sana duwwaadha kan biyyatti deebinu warra jedhanii naa galateeffadhaa. Iticha guddataa dabalatee warra jalqaba haasitti Minisootaa keessatti akka OMN dhaggeeffatuun godhe kanafaa yeroo seenaan isin irraanfatu naa galateeffadhaa. Amma gaa asiyyuu Oromoon qilleensi Oromiyaa bilisoomte jedhamee gaafa waltajjii asii sanarraa akkasitti dhaadatamaa ture gammachuun sunii hin ture. Dhuguma immoo nafnee galata qeerroo keenya qilleensi Oromiyaa bilisoomeera. Bilisoomsinee ture. Miidiyaalee Habashaa 100 ol ta'an achitti itti gaafatamaa waan tureef nan beeka. Sirriitti muddinee qabnee torban himannaa nutti ergaa turan lulaasheessuudha. Boordii OBN keessatti wargaanii waan jedhan sinitti OMN kuni otoo jiru biyya kana bulchuu hin dandeenye. Filannoo moo hin dandeenyu maal gochuun irra jira jedhanii walii galan. Waa lama murteeffatan. Tokko warra godinaarra jiru achitti gadi ukkaamsu. Inni lammataa warra seentaraalee jiru immoo bu'aadhanii abaabballee fudhachuu yookiin loobii goone. Information sun nugee ijoollee keenyatti himame torbee lama booda dhufanii gaafatan ijoolleen itti kolfiteetii oopperaa deemsifte. Hojjettoonni OMN bu'aadhaaf kan bitaman otoo hin taane mirga Oromoo bu'aa Oromoo haqa Oromoo taakkuu tokko warra dabarsanii miti gara fuulduraattis kanumaan akka itti fufnu isinii mirkaneessuun barbaada. Qilleensa Oromiyaa bilisoome jenna. Isaan qilleensa keenya deebisanii gabroomsuudhaa fi Finfinneedhaan wari'atan. Ani gaafa sana warra qawween akkanatti itti dhaabbatee walii gannoo oofan keessaa tokko. Akka isaan immoo yaadan sana galata keessan diyaasporaa qilleensi sun akkasitti nafne asitti deebine. Har'awu qilleensi Oromiyaa sun bifa kanaan bilisoomee jira. Gara fuulduraattu sin sodaachisu maaliif akkana isinii kaasa? Har'a miidiyaaleen warra morma keenya kutanii kaleessa seenaadha jedhanii waa'ee aannoleetii fi waa'ee calanqoon harkatti qaban morma keenya kutanii warri jedhan morma kutuu miti biyya kanaan qabdan asii deemaa Madaagaskaaritti galaa warri nuun jedhanii maappii biraa qopheeffatan. Sadarkaa miidiyaadhaan isaan irra jiran beektu. Amma dhiyoo kanatti miidiyaa lamatas ba'aa guddaa. Tiktookaroota isaaniitii fi baajeta ramadamee irratti hojjetaa jiru. Yeroo kanatti kan Oromoo eessa jirraadha. Inni guddaan guddataa jira. Xinnoon jalaa bahaa turan har'a eessa jiru. Miidiyaalee keenya kan akka keelloo eessa jirta jettanii gaafattanii, bultume eessa jirta jettanii gaafattanii, kush miidiyaa eessa jira jettanii gaafataa Oromoon. Oromoon yeroo ammaa kana miidiyaadhaaf hubannoon inni qabu. Ammam yoo jettan anna sodaachisa. Oromoo nuti bal'aadha, nuti guddaadha. Guddina keenya kanatti fayyadamuu baannee qilleensi nuti kaleessa bilisoomsina waggaa kurnaan har'aa jennee yoo akkanatti deemna ta'ee warri nu fixuudhaa jedhan suni qilleensa keenya deebisanii gabroomsu. Oromoo qilleensi Oromiyaa deebi'ee akka gabroomu hin eeyyamtu. Hin eeyyamu. Kanaaf hin eeyyamnu duwwaa miti. Waan barbaachisu goonee argamuun nurra jiraata. Miidiyaa uumamee waggaa 4 keessatti seenaa hojjete Oromoon ittiin goonee akkanatti eeggachuutu irra jiraata. Kanaaf kan darbee miidiyaan kunii akka itti fufu qilleensa Oromiyaa OMN duwwaa fi miti kana nan jechaa jiru. Miidiyaan Oromoo hundumtuu akka jabaatu jabaatnee hojjechuutu nurra jira. Waan lamaan tokko isinii dhaheen isaanitti kennu. Jiran yeroo ammaa kana OMN waa'ee Oromiyaa keessatti dhumaatii hojjetamaa ture waggaa 2-3 waliin gabaasaa ture. Lakki OMN PPOPD waan jibbuu fi sobaa ijoollee keenya tuqinaa afaan hojjechaa turreesse. Leengadda Rooyiters akkasitti gadi baasee nutti agarsiise.
aannoleef calanqoosa abbaa abbootiin keenya faadoliin keenya harma irraa citee miila irraa citee jedhee seenessa leexadhaa biyya ijaaruudhaaf hin ta'uun jechaa jiru viidiyoon Fiqaaduu Tasammaa fi Abiyyi Ahmed. Qabsoo jaarraa abbaa gadaa fa'aa godhan kan jeneraal Waaqoo fa'aa godhan kan jeneraal Taaddasa Birruu fa'aa godhanii leexadhaa qeenxedhaa biyya ni ijaaruun jedhaa jiran. Yeroo akkanatti gamaa gamanaa kan warra morma nukutuu sun waan biraa jedhan gara mootummaatiin waan biraa yeroo jedhan yeroo kanatti Oromoodhaaf miidiyaa cimaa barbaachisa moo hin barbaachisu jettu? Gaafii keenya miidiyaa nu barbaachisaadha moo hin barbaachisudha yeroo ammaa kana? Kanaafi nu barbaachisaa duwwaa otoo hin taane gadi baanee agarsiisuun nurra jiraata. Kabara biraatiin qabsoo Oromoo qabsoo irratti gara fuulduraatti maal karoorfatee OMN maal kan jedhanii gaafatan jiru. OMN kaleessas kan uummata Oromooti. Waggaa 10 boodas kan uummata Oromooti. Akkuma obbo Kitaabaan jedhee boron jirru nuti. Gaafa nuti hin jirres OMN kan uummata Oromoo ta'ee akka itti fufuudha hawwii keenya sanuma dabarsine. Yeroo kana jennu uummanni Oromoo maal barbaadadham? Qabsoon hin xumuramne. Qabsoon xumuramte hin xumuramne. Kanaaf OMN immoo miidiyaa qabsooti. Kanaaf dhaabbate. Qabsoo yeroo jedhan qawwee tokko dhukaasuu duwwaa miti. Uummanni keenya keessaatti dhumaa jira. Abbootiin gadaa keessaanitti rashanaman. Dheengadda walumatti barsiisonni akka itti rashanaman argitaniirtu. Arsii Baalee keessa deemtan mana guba Shawaa keessa manatu gubata. Wallagga akka dhumuuf irratti murtaa'e. Booranni akka dhumuuf beelli isaa hodhofkamaa ture. Kanaaf yeroo akkasitti Oromoodhaa fi OMN sagalee ta'uudhaan taakkuu tokko duubatti hin deebi'u mirga Oromoo gara tokkotti hin sharafnu kana irra deebinee isin mirkaneessinaa nu faana dhaabbadhaa nuti hojii Oromootu hojjenna. Mbooyin afaan hojjennu. Haadha keetiif abbaa kee ajjeesaniitiin boo'insi jedhu. Waa'ee misoomaa haasa'isiin jedhu garbuu keessa dhaabbatanii iddoo garbuu iddoo tokko filatanii Booran achii beelan dhuma horiin isaa jalaa dhuma. Wallagga dhiyaatti balbalatti cufanii dhibeedhaa fi beelan fixu. Walloo ilmaan Minilik itti naannessanii rashananii boo'isina jedhu. Abbootii gadaa ciibsanii rashananiitiin boo'inaa siin jedhu. Misooma kamee biyya misoomni hin jiru. Biyya ministeerri nagaa hin jirretti ministeera nagaa dhaabbattee waa'ee nagaa lallabaa siin jedhu. Nagaa namni jibbu hin jiru. Garuu dhugaa Oromoo immoo Abiyyi Ahmed fa'aa gammachiisudha yookiin PPO gammachiisu dhugaa Oromoo irra taakkuu tokko duubatti hin deebinu kan nu barbaadu. Boros Oromoo hundumti keenya waliigallee Oromoon bilisoomte jennee wanti Oromoon barbaadu yoo iddoo dhanga'ames jara keenya bilisoomte Oromoon jennee miidiyaa dhiifnee gallu. Miidiyaan yoo maal nu barbaachisa bilisummaa boodas miidiyaa moodhabaa nu barbaachisa. Biyya kana keessatti Ameerikaa keessatti dimokiraasiidha jedhama. Miidiyaa meeqatu jira? Mootummaan yeroo hundumaa mootummaadha. Kanaaf miidiyaa walabaa yeroo hundumaa nu barbaachisa. Dhuma irratti kan isin jedhu walii geenyee walitti hidhiituudhee deemuu miti. Ammatti emerjensii waan nu barbaachisu isinitti hima. OMN akka itti fufu yoo barbaaddan OMN sagalee Oromoo ta'ee akka itti fufu yoo barbaadame Oromoon iddoo jirutti nama xinnoo akkanatti iddoo tokkotti walitti qabame miti. Oromoon iddoo jirutti waa lama nu barbaachisa. Emergency fund. Har'a yoo jabaatee Oromoon akka Minisoota akka warra kaanii jabaatee nu faana dhaabbachuu baatee hin cufama. Yoo inni cufame immoo sagaleen hin jiru. Kanaaf emergency fund nu barbaachisa inni ammatti. Yeroo dheeraa keessatti rakkina kana keessaa bahuudha fi tokkoon keessan donation drive jennee waan jalqabne jira. Har'an 1,000 akka gootanii namni nuti kennitan hin jirtu. Sun simmiidha nan beeka. Garuu riskii sana fudhattan. Kanatti namni 10 qobaasaatti $10 kennuurra namni tokko $10 kennuurra tokko taatanii $1 kennitani sinirraa naphataa nuufis gaarii ta'a. Kanaaf amma humna keessanitti miseensa ta'a yookiin donation drive sanarratti akka miseensummaatti nu galmaati donation drive jennee kan qopheessine jira. Namni amma dandeessan $1 irraa nu gumaacha. Kun sustainability akka uumamu godha.
Kanaaf Facebook OMN yookiin YouTube subscribe baay'ee keessan otoo sin gaafadhee subscribe godhu kan uumamtuutti kafalame. Kanaaf waa lama tokko amma dandeessanitti nufaan dhaabbadha ammatti emergency lammatti immoo donation drive'dhaan nu wajjin turaan sinin jedha. Yeroo ammaa kanatti biyya Itoophiyaa jedhamu sanatti waraana gurguddaa lama deemsifama. Akkuma sinin jedhee nuti gara miidiyaatiin waraana guddaa sana qoluudhaa fi gargaarsa nu barbaachisaa gargaarsa sana yoo arganne yeroo hundumaa hojii Oromoo hojjechuudha ijji keenya hin libsannu bu'aadhanii miidiyaa kana dabarsinee hin gurgurru akkuma kaleessa kutannoodhaan itti deemne gara fuulduraattis kutannoodhaan itti deemna. Jarri kun gadhiisi waltajjiinaan jechaa jiru waan argamtaniif hedduu galatoomaa. Iddoo dadhabnetti nu gargaara, iddoo immoo laafina qabnetti nu qeeqaa. Warri kaan abbootiin amantii kaan keessan du'aa nu godhaa, kaan keessan nu eebbisaa, kanas ni jedhaa hedduu galatoomaa baga geessan.